kabajamoo kun tamsaasa keenya kallattii kan televizyinii ONN'ti. Tamsaasa kallattii kana kan caqasaa jirtan Oromiyaa, biyya Itoophiyaa, biyyoota ollaa giddu galeessa bahaa fi addunyaa mara taatanii kan nu caqastanii fi nageenya keenya kabajaa bakkuma jirutti sinaa qaqqabuun jira. Qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti jechuudha. Turura miidiyaa kaayyootiin qophaa'ee toora televizyinii ONN'n kan sinii darbu irratti qophii addaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Qophii addaa kana wajjin kan turu Arraajii Guddataa ogeeyyiin istiidiyoo ONN irraas nu wajjin turu. Isaan waliin taanee qophii addaa kana geggeessinaa ammas irra deebi'eetan nu wajjin turaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo yeroo garaagaraatti duudhaa siyaasaa fi dinagdee biyyattii keessatti rakkooleewwan jiranii fi mala ta'uu malan ogeeyyii qaamni laallatuuf rakkoowwan dhalataa jiraniifis fala ta'uu kan danda'an kan jennee kallattiif alkallattiitiin keessummoota dhiyeessinee isiniif mareessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo siyaasaarraa achi siqnee ogbaruun afaan Oromoo qabsoo Oromoo keessatti shoora maalii qaba kan jedhu barreessaa fi gulaalaa kitaabaa tokko waliin qophiin keenya turtii gootiiti irra deebiitan nu wajjin turaa jira. Yooyyaa yeroo gabaabduu kana keessatti akka keessumaa naa taatu si gaafadhee eeyyamamaa taatee dhiyaachuu keetii fi barreessaa Beekan Gulummaa qophii koo addaa guyyaa irraatti dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddoo galatoomin siin jedha. Gaazexeessaa Raajii Guddataa atillee qophii kaayyoo irratti kaayyeffattee iyyafattee na barbaaddee miidiyaa kee kanatti na dhiyeessuu keetiif galata guddaan sii qaba. Haa ta'u egaan daawwattoota keenya kabajamoo qophiin koo addaa guyyaa har'aa akkuma isiniif hime dhimma ogbarruu afaan Oromoo irratti kan xiyyeeffate qophii addaan keenya kan inni waliin turtii goonus barreessaa fi gulaalaa kitaabaa akka ta'e obbo Beekan Gulummaa wajjin. Egaa mariin keenya itti fufnaati nu wajjin turaan irra deebi'ee affeerraa kooti. Yeroo garaagaraatti waggoota 3 dura na yaadadha. Ogbarruun afaan Oromoo eessarraa ka'eessa ga'e kan jedhu Dr. Salamoon Ongaashee wajjin si dhiyeesseen ture. Dr. Salamoon Ongaashee ogeessaa afaanii miti garuu afaan Oromoo akka guddatu baay'ee barbaadu. Dr. Hayilee Fidaa wajjin akka hidhamanii fi utuun lammaffaa mana barumsaa gala ta'eeti afaan Oromoon barachuu barbaada jedhaniitu kan isaan dubbatan. Saba sanarraa ka'eetanii waan baay'ee saba himaalee hawaasummaa irrattis waa'ee afaanii waan kaasaniifin lamaan keessan dhiyeesseen ture. Ergasiis barreessaa Caalaa Haayiluu Awurooppaarraa waa'ee guddina afaanii irratti qophii tokko qopheesseen ture. Yeroo garaagaraattis yaalii garaagaraa taasisneerra. Garuu mee guyyaa har'aa kana immoo mee nuni siyaasaa qofaa dubbachuurraa guddina afaanii keenya irratti hammam xiyyeeffata miidiyaan keenya kan jedhu ilaaluuf dhimmaan kallattiin kan ilaallatu barreessitoota gulaalota biyya keessaas dhiyeessuuf ni yaalla yeroo fudhanne har'aaf garuu dhiyeenyatti kan hin argadde Beekaniin kan isiniif dhiyeesse jechuudha. Beekan kitaaba hedduu barreessiteetta. Kitaaba hedduus gulaalteetta. Tariiti Beekan eenyudha ka jedhu sana akka namoonni akkasiin jedhu jedhanii gaazexeessonni kan biraa gaafatanitti isin gaafadhu. Namni waan jedhamu ta'een argamu baay'eensaa waan ta'eef maaliif anaan waan naan jedhanii miti waan ta'eef waan jedhamu waan beekuuf akkasiin jedhu jedhee kaasuun natti ulfaata. Garuu Beekan barreessaadha. Gulaalaadha. Kitaaba hedduu barreessiteetta. Kanaaf ogummaa kee kan ilaalarratti turratti kan qophiin koo xiyyeeffattu irra deebi'eetan ulfaadhu siin jedha. Mee akkuma galmaaf nu ta'utti jechuudha. Akka Oromoo akka barreessaa gulaalaa kitaabaa tokkotti qooda olaanaas immoo guddina afaanii keessatti biyyattii keessatti qabaattetti namni keenya yeroo baay'ee yeroo namni dadhabee dhukkubsatu yookiin yeroo lubbuun darbu malee waan gaarii namaan dubbatu isa kanarratti dhalootaa fi waan tokko lafa keesseetta waan tokko waan hin jirrerraa waan tokko keesseetta waan ta'eef mee akka barreessaa tokkotti ogbarruun qabsoo sabootaa keessatti ka Oromootti dhufna qabsoo sabootaa keessatti addunyaatti yeroo laallu shoora maalii qabame namoonni baay'ee amma ogbarruu keessatti kan isaan fincila kaasanii kan warraaqsi ka'uu eenyummaan saba tokkoo kan ifu barreessitoota baay'eetu jira jechuudha addunyaa kanarra ka Oromootti dhufnaati. Ogbarruun qabsoo sabaa tokko keessatti shoora maalii qaba? Baay'ee galatoomi. Ofuma isaatiiyyuu ogbarruun qabsoodha. Egaa akkuma jette wantichi waan bal'aadha. Waan akka waliigalaatti qabsoo keessatti yookiin diddaa keessatti rakkina dhiibuu keessatti waa tokko hiikuu jechuu keessatti waan ogbarruun dubbatu waan jabaadha.
qabsoon naannoodhaa jalqaba akaakuu baay'ee qaba waan qabsoo siyaasaa miti qabsoon dinagdee jira qabsoo uumamtu immoo namarra kaa'ee keessaa bahuudhaaf tattaafatan jira fakkeenyaaf akka ammaa biyya Kanaadaatti jirtu kana qabsoon jiru yeroo akkasii kana ammallee xinnoo darbaa jira cabbiitu tuulama iddoo kan biraa immoo takka ture immoo aduu isaatii kanaaf ganna Kobortaa 3-4 dachaasanii birraa immoo waan mukumtaa kana diratanii deemuun aduu isaatiif kun jira kun qabsooma. Qabsoon kun egaa ofii isaatii ogbarruu maddisiisa. Waan naannoo sanatti ati jirtu sun haala uumamnis fidee uumaanis achi kaa'ee inni uumames immoo ofii isaatiin achitti hojjetu hundumtuu cuunfama ogbarruu sanaati. Sana keessa tattaafatuudhaaf egaa sana keessaa bahuudhaaf wal'aansoo godhu keessatti wal'aansoo naannoo isaa keessa jiru keessatti wal'aansoo gara sammuutti gara jireenyaatti jiraachuudhaaf jecha immoo tattaaffii taasifamu keessatti ogbarruutu keessaa burqaa jechaadha. Yeroo kana egaa weertuun yookiin maddi ogbarruu dhangalaati isaa lafanni keessaa bahu achuma sana iddoo cunqursaa yookiin qabsoo sanaa qabsoo godhamu sana keessaati jechaadha. Qabsoon hin jiru taanaan ogbarruun hin jiru. Ogbarruun hin jiru taanaanis immoo karaan yookiin eertuun fala bilisummaa hin jiru. Kanaaf egaa yeroo baay'ee bara itti cabbii nama siin jiru kun jiru kana keessatti qorri nama ajjeesu kana keessatti sana keessaa bahuudhaaf ogbarruu dura lafa kaa'atanii akkaataa ittiin ibsaa yookiin ho'a ittiin isa diilalleessan yookiin ho'isan sanaa fidan jechaadha warri hojjetan dura. Kanaaf yaada keessatti waan handhuurame yookiin immoo waan sammuu keessatti biqile sanatu gadi ba'eetu fala fide achi keessatti taphni kun egaa weertuun kana hundumaa ogbarruudha jechaadha. Yaada kamuu keessatti dura yaadatu sammuu keessatti qabataa yaadni sun immoo gadi ba'ee ogbarruu ta'ee bifa namaa galuun waraqaarra taa'amee yookaan immoo geerarsaa yeedalamee afoolaanis ta'ee sana hundumaa fideetu jiruuf jireenya dhala namaa kanaa keessatti taphataa jechaadha. Kanaaf ogbarruun eessumayyuu lixee eessas kaa'amee cunqursaa wajjin yookiin faccisa wajjin yookiin tattaaffii waa injifachuuf godhamu wajjin walqabataa kan ture duratti har'as kan jiruu fi baruma baraan illee bara hamma dhalli namaa kun jiraatutti hamma uumamni nu marsee jirutti uumaan waan inni wal'aansonni keessa nu kaa'e wajjiniin wal'aansoo keessa nu keessaa margu yookiin bokoka garaa keenyaa kan ittiin baafnu isa baafne sana immoo ittiin warra kaanitti himne namoonni immoo nu gargaaranii bokoka garaa keenyaa kan akka hirmaatanii fala itti barbaadaniif yookiin immoo fala qofaa miti immoo ittuu akka rakkataniif yookaan akka walittuu dacha'anii walitti qabsaaniif yookaan immoo qabsoo sana keessaa yoo fala akka itti barbaadaniif ogbarruun shoora guddaa taphataa. Kanaaf shoorri ogbarruu qabsoo keessatti salphaa miti tokko lama jedhanii kan dubbatanii yeroo nama ga'ee dubbatanii fixan miti Raajii. Galatoon beekan mee gara waan qabatamaatti haaseennu addunyaan ogbarruun gargaaramtee fakkeenyaaf gurraachonni qabsoo adii irratti taasisaa turan olaantummaa adii irratti taasisaa turan barreeffamaan ibsataa turan jechuudha. Biyyoota Awurooppaa keessatti warraaqsa biyya Faransaay fa'aa warraaqsa gurraachaa bara 1960moota keessa jechuudha duuba yoo deebine. Yeroo Afrikaan immoo kolonii kitabittoota jalatti kuftus immoo barreeffama garaagaraatiin rooliin literaachariin yookiin wantoonni garaagaraa barreeffamarraa qabani. Ogbarruu yeroo nu barreeffama qofaa miti affoolas ni dabalata aadaas duudhaa saba tokkos ni dabalata waan ta'eef kanatti dhimma bahaa turani jechuudha. Inni kun addunyaa keessatti shoora guddaa qaba. Oromoon adeemsa qabsoo isaa geggeessaa ture guyyaa gabrummaa jalatti kufe sirni isaa cabee jechuudha. Kaasee keessaayyuu Minilik Itoophiyaa haaraan ijaara jedhee Oromoo aadaa isaa kuffisee kaasee akkatti addunyaan dhimma bahaa turretti ogbarruu keenyatti dhimma baaneerra. Tokkoffaa dhimma itti bahuun duraa kanumti ogbarruu sana gadi fiduyyuu yeroo sana keessatti sirna sana keessatti maal fakkaataadha wanti nuti gaafachuu qabnu waa'ee warroota addunyaa kana akkaataa isaan itti barreessan waan isaan jedhanii barreessanii akkaataadhuma naannoo isaaniitti
akaakuun cunqurfama sanaa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a kan keenya wajjin. Yeroo tokko literaaturii addunyaa kanaa fuunee akkuma waliigalaatti fuunee annee kan Oromootti simsiisna yookiin dhugsiisna yoo jenne haalli asiif achi garaagara ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf lafa nuti amma jiraataa jiru kana keessatti yeroo hundumaa kan isaan kaasan waan gosaati yookiin waan bifaati, waan gurraachaaf adii gidduu jiruuti. Rakkoon isaanii inni gurraachi kaampaaniitti qacaramuu didee sababa gurraachina isaatii fi CV isaa gatani. Inni adiin immoo sababa kanaatiif kanaaf CV addeessuu waan jedhamu jira amma naannaan jiru kana keessatti. Adii fakkaatanii dhaqanii interviyuu ta'uu kana keessatti cunqursaa kana keessatti ogbarruu baay'eetu dachee amma Ameerikaa kana keessaa burqaa jira. Kun egaa waan isaan naannoo isaaniitti qabanidha. Rakkoo atattamaa isaan amma qaban. Biyya biraatii dhufee kan isaan koloneeffate yookiin maal godhe hin jiru. Garuu akka jaarmee akka paartii akka dorgommii akka siyaasaatti immoo inni tokko irratti ogbarruu guyyaadhaa guyyaatti kalaquudhaan inni tokko injifataa caalaa buusaa wal baasaa kun inuma jira. Akkuma immoo sina jette kan baay'ee ajaa'iba kan nama jechisiisu akkaataa French Revolution waan baay'een jira. Bara itti immoo diddaa sana yookiin miidhaa sana akka jirutti ibsachuun cimee bineensatti, booyyeetti, waraabessatti fakkeessanii barreessaniillee yaada isaanii ibsatanii sun jijjiirama guddaa, falmii guddaa olii amma gadiitti hawaasicha keessatti raasee jijjiirama fideellee inuma jira. Gara Oromootti gaafa naafiddu bara Milinikii jettee as kaastee bara sana keessatti ogbarruun keenyas maaltu jiraa kan jedhudha. Wanti guddaan amma bara sana keessatti warri kiristiyaanotaa ofii isaaniiti kan isaan barreessan barreeffamni afoola isaanii gadi fidanii kan ofii kalaqanii olaantummaa isaanii eenyu akka isaanitti hin buune afaan isaanii malee maal akka hin jirre saba isaanii malee akka maal hin jirre amantiin isaanii malee amantiin biraan akka addunyaarra hin jirre godhanii barreeffama kalaqatanii bataskaana keessa kaa'anii isaan bulaa akkas jedhama kanaa ala kan wannoo jedhe hin qassafamaa hin dhaamaa hin du'aan rukutamaadhaan gaafa immoo warri sammuu qabdu sanyii atama silaa seensa kee irratti waa'ee Dr. Hayilee Fidaafaa itti dubbatte kana gaafa isaan as ba'anii bara Sillaasee keessa immoo wannoon immoo mataa isaanii warra literaaturiidhaan xinnoo qubeen ani barbaaduu jedhan immoo dhabamsiisuun kun sana keessa turre. Haa ta'u malee immoo ogbarruun uummata sana keessaa hin banne akkasii jette. Karaa tokko duwwaa miti, karaa qalamaa qofa miti. Namnuu geeraree, namnuu oduu durii dubbatee, namnuu mammaaksa dubbatee roorroo naannoo sana jiru. Wayittuu fakkeessee mukattuu jaldeessattuu bineensattuu fakkeessee sirna sirra ture sanaa ofirraa ittiin faccisaa ture jechaadha. Dhalootattis kana himaa ture jechaadha. Waan Dargiin isa godhe, waan Hayilee Sillaaseen isa godhe, waan eenyuun isa godhe yoo geerarsatti achi deebitee sirbootatti afoola Oromootatti deebitee achi keessaa argatta jechaadha. Ogbarruu guddaa, ogbarruu cunqursaa ittiin faccifatan. Bara ammaa kana keessatti hamma danda'ame egaa bara keessumattuu ijoolleen qubee as baate qubeen afaan Oromoo isaaniin argamee hayyoota keenyaan gootota keenyaan argamee gaafa ijoolleen qubee kun kaatu garuu jalqabarratti keessumattuu gaarii ture gara gidduutti gaafa mootummaa wayyaanee kana keessa namuma waa kalaquutu hin taane inni kalaqu inni asoosama kalaqanii asoosama siyaasaa asoosama diddaa kalaquunaafuuti namootuma afoola walitti qaban iyyuu taargeet gochuutu ture jechaadha ukkaamsuutu ture jechaadha hidhuutu ture jechaadha. Iddoo kanatti akkati dhaloota wal bira laaltuun barbaada. Wannoo garaagaraas afaan irratti taasisteetta. Amma mee Obbo Abbaa Caalaa Lataa Animal Farm kan jedhu tokko afaan Oromootti hiikanii turan namoonni baay'een dubbisne. Bineensa fakkeessanii roorroo bineensonni abbootiin bineensaa warra jedhaman leenci warra kaan irratti geggeessuu agarsiisa kitaabni sun. Ogbarruu sana namni dubbise waan baay'ee irraa barata afaan sana kitaaba sana jechuudha. Afaan Oromootti hiikamee ture namni baay'een hin dubbisne. Dhaloonni yeroo sana dhaloonni Abbaa Caalaa fa'aa duran tures amma baqattummaa keessatu jiranii Shee Bakrii Saaphaloo baqataa baranna jedhaa turan. Dr. Mohammed Rashad Faasii biyya baqattummaa keessa ta'anii afaan Oromoo akka ammayyeeffamee qubeen kun hundaa'u taasisan. Dr. Hayilee Fidaa Faasii roorroo sana keessatti raawwatan. Yeroo sanatti afaan sana keessatti ogbarruu godhanii fayyadamuu miti. Afaanicha jireessuudha kan isaan qabsaa'aa turan. Garaagara jechuudha. Isaan afaanicha jireessuuf kan nafxanyaan cabse jireessuuf taa'aa turan.
Carraan ergasii ture garuu ogbarruu kana guddisuu irratti carraawwan turaniin roorroon miidhaan mootummaa yoo jiraatu dargiin isirraa ta'u maalaa ta'u malee warroonni biyya alaa jiranii ogbarruu afaan keenya guddisuu irratti shoora taphachuu numa danda'u turani jechuudha. Dhaloonni kun dhaloota kaleessaa farraa akkuma ammaa kaaste kanatti yoo ilaaltu dhaloota kaleessaatu irra baay'ee ogbarruu isaatti cichee keessa aadaa isaa guddisaa qabsoo gaggeeffataa ture immoo ka ammaa kana dhamee garaagarummaan jiru jira yoo ilaalle. Garaagarummaan isaa haala garaagaraatiin ilaaluun hin danda'ama. Bifa baay'inaatiin akkamii, bifa humna ogbarruu inni qabuutiin, humna ergaa inni qabuutiin maal fakkaata kan jedhuuni sana caala kana caala qorannoo gadi fageenyaa geggeessuun yoo natti cimellee fakkeenyaaf warra akka dhaabaa wayyeessaa fa'aa godaannisa jedhanii gara jalqabaa sana barreessan suni ogbarruu guddaa ta'e mana barumsaa hunduma keessatti akka barumsaatti yeroo sana kan itti kennamaa ture kan Gaaddisaa Birruu fa'aa barreessaa ture isaan kana jalqaba irratti wanti nuti argannee bara Hayilee Fidaa fa'aallee waanuma qubee sanaa darbee immoo waan akka shamarran keessaa kan akka Gundoo Booree kan barreessite fa'aa amma ijoo sun jira bara haaraa kana keessatti humna kan qabu ogbarruu baay'een burqee ba'eera. Ana hamman quba qabutti jechuu gooti. Hamman quba qabutti ijoolleen qubee baay'ee beekumsa guddaa kan maddisiisu kalaqaniiru jedheen amana hamman gulaaletti hamman argetti an. Ijoolleen ciccimoonis umurii isaanii gararraa waan yaada umurii isaanii olii akka isaan kalaqanii uummata gidduu akka jiru garuu wanti si dhibu garuu akkaataa inni itti uummaticha biratti ilaalamudha. Tokko yoo dhiyeenya kana hin ilaalta ta'e argiteetti yoo ta'e akkaataa itti walitti dhufeenyaan amma yoo gara jaarmiyaatti hirkisuudhaan nama tokko kaategorii isaa fuudhanii nama barreessicha sanaa gara wanta kan biraatti maxxansuudhaan ilaalcha akkasii qaba waan ta'eef jedhamee yoo ogbarruu cimaa jabaa isaa mee akkasaa goonu ta'eewwan guddina ogbarruu keessatti hir'ina jiru ilaalla. Odensii keenya uummanni maaltu shoora qabaa imaammanni mootummaa kan jedhu amma ogbarrichuma dheedhii isaa irratti adeemnu ogbarichi guddateeraan guddannee jennee wal bira guddachuu dhabuu isaaf warri shoora qaban maali kan jennu yeroo sana dhufna gara godoo isaatti jechuu barbaadeeta. Naagala amma inni sunis amma akkaataatti wanta tokko madaaltee kanatu caala bara akkasii caala bara akkanaa caalaani tokko siriidhuma iyyuu kan jalqaba irratti sitti ogbarruuntu kan maddu cunqursaa hamaa keessaati. Kanaaf ijoolleenis kan isheen hamma dandeessetti waa tokko kalaquu jalqabdee yookiin kalaqaas jirtu wajjiniinis gidiraa argaa jirtu waan roorroo sana hamma warri roorroon sun ifteef waan sammuu isaanii keessa jiru waan naannoo isaaniitti argan waan uumaan utuu hin taane uumamni naannoo isaanii fuudhee irratti fe'e sana akkaataa ittiin ofirraa kaafatan waraqaarra kaa'anii hamma humna isaanii koppii 1,000 taatu 500 taatu hamma humna isaanii danda'e darbataniiru facaasaniiru. Dhaamsa gurguddaa kan qabu dhaamsa gurguddaa akkaataa inni qabuuf hin qabne immoo miidiyaan silaa tokkoon as baasee xiinxala kiritisizimii irratti hojjechiisuutu irra ture. Kana. Kanaaf waan ammaaf waan durii gaafa siin jiranii bara jalqabaa sanatti eeyyee ogbarruu dubbisaniiti iyyuu kan isaan ittiin gootonni keenya bosona filatanii yuunivarsiitii dhiisanii waan akka Leeninii maarkizimii jedhanii dhiyoo kana hin dubbatu warri dura bosona galan sun. Ogbarruun humna waan ati murteessitee diddee baatu tokko waan si keessa godhudha ogbarruun addunyaa iyyuu. Haan Oromoo immoo tokkoffaa inni barreessuu fi dhaloota meeqatu uumameera amma. Dhaloonni qubee kun qubeedhaan sararaa qubeedhaan barreessa. Dhaloonni isaa olimmoo generation gaappiin biraan immoo uumameera. Qubee kana afaan inni dubbatu iyyuu malee bu'uu kan hin dandeenye afaan warraa afaan jaraatiin qofa barreessuullee dubbisuullee kan danda'u caalaatti Oromoon immoo jira sabboonaan immoo kan sammuu gaarii qabu immoo kanaaf warra duriif warra ammaa wal bira gaafa dorgomsiistu amma baay'inaan burqaa jira jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa waan carraa baay'eetu jira waan ta'eef teknooloojiin carraa kan biraadha. Feesbuukiin carraa kan biraadha. Guyyaa guyyaatti ogbarruutu burqaa oola. Wantoonni nuti yuutuubiin carraa kan biraadha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti irra caalaatti baay'inaan gaafa safarru amma waan caalu natti fakkaata anaan. Warri durii sun immoo ija tokko lamadha. Inni sun beeziidha hundeedha.
utuu isaan hin jiraanne inni har'aa kun hin jiru jechuudha. Gaarii mee egaa inni si wayyaan bifa kamiin kan jedhu itti dhufna. Daawwattoota keenya kabajamoo umriin geggeessaa jiru qophii keenya addaa guyyaa har'aa toora miidiyaa Kaayyootiin qophaa'ee toora televizyiiniiwwaniin kan isinii darbuun dhimma guddina ogbarruu afaan Oromoo fi shooranni qabsoo bilisummaa saba tokko keessatti qabu kan jedhu barreessaa fi gulaalaa beekan gulummaa wajjin mariin keenya ammas itti fufaan wajjin tura. Beekan amma kaaseera galma korratti Dr. Mohammad Rashad Faasaa ta'anii Bakarii Saapaloon Faasaa ta'anii Dr. Hayilee Fidaafas kanneen kan biroos kanatammaa dhiyeenya kana kaaste Bodhaabaa Wayyeessaa faarraa kaasee kanneen afaanicha guddisuu keessatti shoora qaban jiru. Yoo wal bira qabnee ilaalle isaan warri durii afaanicha jireessuuf ture kan isaan qabsaa'an. Afaanicha guddisuu keessatti qabsaa'uu qaba dhaloonni kun. Sabni kun sadarkaa inni baay'inni isaa qabuu fi affoola aadaa duudhaa inni qabuu fi wanti barreeffamee lafa jiruuf affoolli dhalootatti darbaa jiru. Wal bira qabnee yeroo madaallu ga'aadha jetta. Ga'aa miti. Ga'aa miti kan jennu yoo ta'e maaltu hanqise? Tokkoffaa jalqabarratti haalli siyaasaa isa hanqisa. Haalli aangoo qabaachuu biyya tokko keessatti. Gaafa aangoo qabaattu ogbarruu keessanaa ogbarruu waa hundaa itti goota, ogbarruu teknooloojii goota, ogbarruu dinagdee goota, ogbarruu fayyaa goota, ogbarruu siyaasaa goota, ogbarruu biizinesii goota, waan baay'eetti gochuu dandeessa. Kanaaf siyaasni yookiin ilaalchi siyaasaa achi keessatti iddoo guddaadha qaba. Inni kan biraa immoo an akkanatti mul'atutti rakkoo guddaadha kanan jedhu ummatichumtiyyuu akkaataan itti ogbarruu isaa hubatetu yookiin immoo dammaqiinsi ummataayyuu hamma sanatti wal ga'ee kan dirrisee ka'e miti. Hammi nuti arginu gaafa lakkoofsa barreessitootaas yoo ta'e haala itti ogbarruun keenya guddataa jirus yoo ta'e haala itti immoo baay'inni muuziqaa keenyaa karaa adda addaatiin muuziqaan darbu kitaabni darbu yoo ilaalte reeshoon isaa wal bira dhufee hojiin hin hojjetamne iyyuu gara si jechisiisu immoo hin danda'a. Kanaafi wanti immoo namoonni humna qaban immoo namoonni sammuu qaban namoonni waa kalaquu danda'an immoo dinagdeedhaan namooti kitaaba harkaa fuudhee waa maxxansu iddoo tokkorra kaa'u waan hin jirreef namoonni baay'een isaa immoo kitaaba guuree barreessee tarreessee kompiitara isaa keessaa qaba yookiin dabtara isaa irraa qaba jechaadha. Kanaaf haalonni akka ogbarruun kun hin tarkaanfanne hin ceene taasisee wantoota baay'eetu jira jechaadha ammayyuu taanaan. Mee ta'eewwan kana keessaayyuu ammaa mootummaan imaammata baasuu hawaasni immoo aadaa isaa guddisuu irratti shoora irraa eegamu keessumaa dinagdeetiin barreessitoota kanneen immoo muuziqaa aartii diraamaa muuviiwwan garaagaraa keessatti immoo qooda fudhatan immoo warri kun immoo hojii irra wayyaa hojjechuu kan jedhu ta'eewwan kana keessatti qooda olaanaa qabu. Keessumaa immoo miidiyaan keenya akkamitti ogbarruu keenya guddisaa jira kan jedhu warreen kun taateewwan shoora qabanidha guddina ogbarruu tokko keessatti. Mee kan imaammataa irraa kaanu beekan ati barsiisaa yuunivarsiitii turte afaan irrattis barsiisaa turte jechuudha. Mootummaan biyya sana keessatti dhufee darbaan amma Haayile Sillaasee ka dargee odeessina warri sun dhabsiisuu irrattidha kan shoora qabatan. Mootummaan amma jiru kun immoo namoonni afaaniin akka baratan imaammatan qabaa jedheeti ka dubbatu jechuudha. Ga'aadha imaammatuma baasanii imaammanni sun jiraachuu malee haalli itti ogbarruun guddatu godhamu dhaabbilee barnootaa keessatti Oromoo akka hawaasaatti ibsa afaan kana guddisa. Imaammatumti ati jettu kun mataan isaa imaammata qulqulluu Oromoodhaaf simatu miti. Kan afaaniif bahe akkuma ammaa kanatti yoo fudhattee ilaaltee ta'ee paartiin dhiyeenya kana dhufe jedhee baannatu afaan shaniinan hojii koo hojjedha jedhee baannatu kuni akkaataa inni itti afaan Oromoo xiqqeessee haasa'u mataan isaa lakkoofsa uummatichaa hamma uummatichaa tuffachuu wajjiniin akkaataa inni itti gadi xiqqeessee afaan Affaar, afaan Sumaalee, afaan Tigree, afaan Oromoo, afaan Amaaraa akkaataa inni itti haasa'u mataan isaa imaammanni afaan Oromoo irratti jiru hammam akka inni gadi bu'aa ta'edha kanatti argitu. Isa biratti immoo kan isaan jechaa jiran afaan tokko biyya sana keessatti afaan saba hamma kana guddatu naannoo tokko keessatti xiqqeessanii afaan naannoo biraa immoo
inni kutaa shanii jalqabu yoo hanqate gana gadi bu'amee kutaa tokko baruun nu fayyada malee jedhee kan muummichi ministeeraa as bahee dubbatu mataansaa imaammanni mootummaan ammaa fudhatee deemaa jiru mataansaa maal akka ta'e kileerilee si argisiisa jechaadha. Kanaaf sabni mootummaa hin qabne afaan mootummaa hin qabne afaanichatu mootummaa hin arganne. Walumaa galatti afaan Oromoo hamma ammaatti sirnoota jaarraadhuma tokko walakkaa amma bara garbummaa lakkaa jiru kana keessatti mootummaa mataa isaatii hin arganne. Gaafa sana imaammata mataa isaatii argata. Imaammata lafa qabatu argata. Ministeera barnootaa keessatti olii amma gadiitti hojiin hojjetamu. Haalli itti yuunivarsiitii keessa afaan sun dhiibamuudhaaf yerootti tattaafatamaa ture yoo fudhatte ilaalte yuunivarsiitii Finfinnee lafatti barannetti akkaataatti afaan Oromoo dhiibamaa ture. Aadaan walumaa galatti yuunivarsiitii adda addaa keessa akkaataan itti dhiitamaa ture. Ilaalchi immoo namni qabuuf namni afaan kana barate akka waan nama gaddeebiif akka inni ta'e nama dadhabaaf akka ta'etti dursanii xiinsammuu namootaa keessa naquun mataansaa namni barattoonni ciccimoonni ba'anii dhaqanii afaan sana qabatanii akka siyaasa afaan imaammata jira hundumaa akka isaan jijjiirre gochuun irratti hojjetamuun hojii xiinsammuu irratti bara dheeraadhaaf hojjetamedha. Hojii imaammataayyu qofa miti. Imaammanillee durii ka'eeyyuu sirriiyyuu waan afaan sanaa amma sirnuma imaammata durii sanatu jira yoo dubbata yoo ta'e har'a mee dhaqiitiin masaraa mootummaa ilaali. Walaloo masaraa mootummaa keessatti faarfamu iddoon kennameefi ilaali. Walaloon afaan Oromoo ijoolleen waloon ciccimoonni Oromoon qaban ilaali. Masaraa mootummaa keessatti dhaqanii akkaataa qixxee sanaatiin walaloo tarreessuu hin dandeenye. Warri kaan garuu waraqaa tokko fuula tokko qofa fudhatanii dhaqanii mangaa jedhanii walaloo sitti barreessanii iyyuu si arrabsanii galu. Kun kan inni agarsiisu imaammata asumarraa argita fagoo dhaquun sirra hin jiraatu jechaadha. Ilaalcha asumarraa argita. Haala itti biyyi sun yookiin sirni sun afaan Oromoo guddisuu barbaaduu fi jaamsuu yookaan jaamsuu barbaadu achumarraa tilmaamuu hin dandeessa jechaadha. Kana maqaa dha'uun hin danda'ama waa baay'ee rakkaataan itti afaan Oromoo imaammanni inni biyya sana keessatti qabatee jiru jechaadha. Mootummaan dhufee darbaa rakkoo qaba jennee kan kaasnu yoo ta'e akka hawaasaatti rakkoo kanarraa aanuuf hawaasni gahee isaa ba'eera jettee yaadda. Mee gara barreessitootaatti sinan dhufa. Hawaasni akka itti qeeqamuu qabu yeroo gariitti kaka'u. Warri dinagdee qabanis ogbarruu yookiin afaan guddisuu irratti invest yookiin baasuun barbaadan. Odansii ta'ee uummanni keenyas immoo ogbarruunsaa akka guddatu. Amma yoo laaltee nan dhufa miidiyaaleetti duuba. Miidiyaalee ABS irratti kan darbu diraamaa garaagaraa iddootti Oromoon maqaan Oromoo ta'ee tokko keessatti kan inni dhahamu caalaanfaa yookiin tolaanfaa waardiyyaa ta'aniiti. Yookiin qulqulleessituu manaa ta'aniitu laliseenfaa toltuunfaa kan isaan dhiyaatani jechuudha. Loqoda afaan Oromoos kanas immoo akkatti Oromoon afaan Amaariffaa haasa'aniitu waan hatamu gowwaa godhanii si lakkaa'u jechuudha. Kanatu godha sabni biraa akkas godheetu uummata kana xiinsammuu godha jechuudha. Hawaasni isa kana sirriitti hadheeffatee geerraa eegamu ba'aa jira. Fakkeenya yoon kaasee namni saamunaa tokko haa fudhannu kadhannatti dhiqatan jechuu barbaadeeti. Yoo warshaan tokko kan beeksisu yoo ta'e afaan Amaaraatiin waan beeksisamudha kan biyyattii keessatti jiru jechuudha. Oromoodha immoo kan itti fayyadamu walakkaan oli jechuudha. Uummanni isa kan akka mirgaatti ilaalee amma dinagdee wal qabatee ispoonsarri kan godhamu kajaraati. Ka dhaggeeffatu nama keenya jechuudha. Afaan biraadha ispoonsara kan godhamu. Isa kanarratti hawaasni gahee irraa eegamu beera. Mootummaa diduu kan akka inni imaammata baasu. Warra barreessuuf warra irratti hojjetu immoo akka jajjabaatan taasisuu irratti hawaasni gahee isaa ba'eera jettee yaadda. Baay'ee galatoomi gaaffii bareedaadha. Waa tokko na yaadachiiste kan yeroo tokko Obbo Baqqalaa Garbaa naannoo tokkotti dubbatee alaa keessa irratti duulame tokko na yaadachiiste. Uummatumti keenya iyyuu yoo inni afaan Oromoo dubbatu yoo ta'e suuqii gaafa dhaqu yoo itti gurguruu dhiise yoo irraa bituu dhiise dhaqee kun jiraa yoo isaan calluma jedhan dhiisee yoo bira darbe maal ta'a jennaan akka dubbii ajandaa ta'ee habashoota alaa keessaa miidiyaa anyway kan kana caalu barreessaa turre inni namichi nama siyaasaa waan ta'eef jecha isaa fudhatanii ittiin tokkicha waan guddaa hojjechaa turan jechaa. Hawaasni keenya amma gaa waa tokkotu wannoo jedhu yeroo tokko
akkas fanatti fakkaata beektaa waan garbummaa keenyaa kun maaliif lafarraa nurra dheeratee jedhee gaafa kaa'u wanta argadhe sitti immoo akka ta'uu qabutti hin garboomne kan jedhu deebisaa argadhe. Akka ta'uu qabutti, akka rukutamuu qabutti, akka cabuu qabutti seeraan hin cabne Oromoon kun itti xinnaate haala inni itti garboometu salphaa ta'e. Kanaaf silaa mi'aa bilisummaa bareetu ofirraa finqilchuu danda'a garbummaa kana kan jedhu argadhaan yeroo baay'ee ergan sammuu koo wajjin wal'aansoo wal qabee booda hawaasichi maal godhee keettan deebi'a. Hawaasichatiyyuu afaan kana doomse irra caalaatti. Naannoo isaatti magaalaa guddaa yoo fudhatte ilaalte magaalaa nuti uummanni keessaa deemu keessatti baay'atu xiqqoon beeku naqamte illee wayya ta'een beeku malee Jimma kanaa naannoo Adaamaa kanaa magaalota Shaashamannee iddoo gurguddaa kanaa iddoo kana atinnaatu guyyaa tokko lama naanna'ee iddoo kanatti dhageessu afaan bira. Afaanuma sana utuu dide ogbarruusaa guddiseera hawaasichi. Waan xinnoo tokko utuu godhe afaanuma kansaa qofa utuu dubbate mana barumsaa keessattis lafa jiraatuttis lafa deemuttis afaan isaa qofa dubbatee nama afaan isaa hin beekne garuu gargaaruudhaaf yoo afaan isaanii dubbate beeka taanaan homaa akka cubbuutti illee hin lakkaa'u. Kanaaf hawaasichis irratti hin taphanne akkaataatti maal argaa turte miidiyaa hawaasaa kanarratti akkaataa isaaniitti barjaa yookiin barreeffama ijaajjii kana barreessan akkaataa isaaniitti naannoo yeroo tokko tarkaanfii xinnoo tokko naannoo Adaamaatti naannoo maalitti fudhatamuu jalqabdee turte waan bakkeera jirtu yeroo tiim lammaa maaloo jedhan as baanii xiqqoo bilisoomneera Oromiyaa bilisoomsineera jedhan sana waa tokko maal godhanii uummata gammachiisaniitti mirkaansaa turanii amma nu badeera. Naannoo maqaa tokko moggaasuu adda addaa tokko jalqabanii waa jedhan Oromoo kana akka ittiin itti taphatu gaabbe. Beekti wayyaaniinis yeroo tokko naannoo moggaasa lafa Finfinnee beeksisaan utuu wayyaaniin inni jalqabaa sun hin deemin labsee ture afaan Oromootti deebi'ee Finfinneetti deebi'ee inni sunis hojiirra oolmaan isaa hin jiru. Karaa kamiinuu haa ta'u xiinsammuu uummatichaa irratti immoo hojjetameera. Jarri sila kaaraakteroota ati fudhatte suni mataan isaa hojii xiinsammuu. Hammam Oromoon biyya sana keessatti xinnaa gadaanaa hojii gadaanaa akka inni hojjetu hojii tuuffatamaa akka inni hojjetu akka isaatti cabaquu yaaluun isaan kun hundumtuu. Kana qofa immoo miti miidiyaa isaaniitu baay'ee. Miidiyaan isaanii 50 gara 1 taanu yoo dubbadhu dhugaatti naan jette akkamitti naan jedhu. Yuutuubii itti dhufna miidiyaatti itti dhufna. Isaantu nu caale moo nuti laaffate moo ka jedhu itti dhufna shoora miidiyaa irratti. Mee waan tokko nuuf ilaalu akka barreessaaf gulaalaa tokkotti rakkoo hawaasaa ilaalu. Mee waan mootummaan dhiibbaa irratti godhu sana mootummaa rakkoo imaammataatti dhiisnee mee ga'ee masaa Oromoon akka hawaasaatti ilaale. Rama fakkeenyaaf moggaasa ilma dhalchite tokko ati maqaa Oromootiin akka moggaafattu maaltu si dhorka mootummaan si dhorku beeku. Godhaa jirra. Qabeenya amma silati jettu ka ijaajjii ala dhaabbatu taappellaa irratti qabeenya ani akka tasaa biyya galeera waggaa lamaan dura akkuma jette magaalaa Jimmaa keessa bakka waan hojjetaa ture Adaamaa keessa naanna'ee ilaaleera jechuudha. Abbaan daldalaa manichaa abbaan qabeenyaa Oromoodhaa ka jalqaba barreeffamee jiru afaan Amaaraadha. Isa kana irratti mootummaa yoo dhoowwate Oromoon ogbarruu keenya guddisuuf mana keenya keessaa daa'imman keenyaaf warreen keenya kan isaan ilaalan ABS yookiin immoo diraamaa isichatti fufiinsa qabu isa tolaa fi toltuun hojjettuuf waardiyyaa ta'an ilaala. Inni kun ammam hadhaa godhatee jira. Kaleessa warra kaleessaa afaan jireessuuf aarsaa kaffalee yeroo kaasnu haalli mijataan ammanaayyuu hin turre ture. Isa kana irratti hawaasicha akkamitti ilaaltaadha rakkoo hawaasicha kana hawaasni akka hubatu waan barbaaduuf ijoon raawwii kana hawaasicha waan ta'eef. Shoora miidiyaatti dhufnachuu barbaadeen beekatu. Galatoon waan hawaasichaa amma si ibseera hawaasicha hin geenyeef iyyuu kanan siin jedhee akka ta'uu qabutti iyyuu hin cunqurfamne kanan siin jedheef iyyuu isa kanaafidha. Tokkoffaa waa hojjechuutu barbaachisaadha raajii. Ogbarruutu amma dirreen waa hunda sammuu akka ta'e sitti meera. Maqaa ilma isaatis kan inni maqaa jaraatti moggaafatu yeroo tokko argitee goduma lagatti geessuurraa jalqabanii maqaa kennanii fi maqaa walatteef maqaa gabree kanaanii Oromoo kana kennaniif uummaticha irratti immoo maqaan hin fe'amin iyyuu hin jiru. Warra Arabaa fakkaachuudhaaf immoo maqaa Arabaa kennaniif namni hundumtuu dhala isaa ijoollee isaa maqaa sana kenneef warra Jiwushii yookiin Israa'elii fakkaachuuf immoo kunoo warri kiristaanotaa warri pirootestaantii maqaa sana kennaafii turan.
haa ta'uuti yoo kana kaasee wal'aansoorma kun warri miidiyaa amma gochaa jirtan kanaa fi feesbuukii kana haa tolu waluu lollee waluu faccifnee waan tokko jijjiiramni argame namni gara ofiisaatti deebi'ee kan maqaa kalaqatu yookiin maqaa daa'imman isaallee moggaafatu deddeebi'ee jira. Hundammoo miti mana hunda wal ga'ee qe'ee hunda wal ga'ee yoo jette sooshaal miidiyaa kanarra kan jiru Oromoo keessaa 200-300 yoo ta'an. Kanaaf dammaqinsi sun gama miidiyaatiin hojjetamuutu irra ture. Miidiyaan sana irratti waan hojjete tokkoyyuu hin qabu waan ta'eef. Miidiyaan sana guddisuu keessatti miidiyaa sanaayyuu hin qabnu. Isaan yuutuubiin qofti miidiyaa keenya kan caalan yuutuubota ibbootaan yoo jenne kumootaan hojjechuu dandeenya. Kan ilaalu nudha irra jireessi. Isaan qopheessuu qofaa miti. Sila kaastetta. Kan ilaalu nudha Oromoodha kan ilaalu beeku. Yoo carraa immoo hin argattu ta'e carraa irra wayyu dhiyeessitee fi uummata sanaaf ammati waan irra wayyu dhiyeessuudhaafis immoo nu biras immoo rakkoonni jira qopheessitoota bira rakkoonni jira. Gaafa sana jennu immoo riisoorsii wajjin wal qabata ga'amma aartii ABC ati jettu sanas haa ta'u maal isaan amma yeroo hundumaa siyaasa qofa miti kan isaan fidan maal bashannanan fidu nama tattabachiisu waan addaa fidanii taphachiisu hin kolfisiisu kolfuu barbaada uummanni aaru gaddu kun kanaaf immoo alterneetiivii biraa barbaacha immoo jedha hanuma jaraa googil godhee ilaala yuutuubii isaaniif maallaqa gashaa oola miidiyaa isaanii jala calqiree taa'ula waa irratti hojjennu taanaan waan caalu hin dhiyeessinuuf taanaan uummati jidduu dhaqu hin qabu waan caalu sana dhiyeessuudhaaf immoo gara imaammata sila jettuu wajjin wal qabachuu danda'a gara dinagdee wajjin gara waan siyaasaa wajjiniin wal qabachuu danda'a haa ta'uyyuu malee akkuma tummoo jette immoo har'a nu wayyaa utuu hojjenne har'a dhiibbaa kan gochuu qabnu waa baay'ee dandeenya waa baay'ee naannoo ganda naannoo keenya qulqulleessuudhaa jalqabnee diduu hin dandeenya dinnaan inuma dinna wanti dhufu hin jiru ogbarruu nu diduudha inni guddaan kanaaf naannoo kootti kun hin ta'in maqaan akkasii na bira dhaabatiin mukti akkasii na bira hin dhaabatiin kaasiranii jaallaan gaafachuu inni jiddinaan muranii gatuu akkas gochuu sana gochuudhaan yoo akkas godhanii kabajamu lafa ofii dachee ofirratti ija jabaatanii garaa jabaatanii tarkaanfii jabaatanii kennanii onnee qabaataniiti kan ittiin gara sanatti dhufuu danda'an abbaatu guddifata garuu immoo ilaalikaa waan ati gootu waan manuma amantii iyyuu dhaqeetamma mana amantii protestaantii dhaqi mana amantii ortodoksii dhaqi mana maalii dhaqi kunoo dhiibbaanii maal tokko xinnooreef jalqabamaa jira malee hundumtuu afaan biraatiinidha naannoo keetti kan inni sirraawannoo jiru barattoonni yuunivarsiitii keessatti afaan isaaniitii waaqeffanna jedhan hammam dararaa akka isaan argaa turan ani keessatti argamee argeera. Kanaaf akka ittiin tolfame naannichatu tolfame wanti naannichatti tolfame sun ka'uu daguugamuudhaaf yeroo gaafataa ta'aa jira qoqqossaamaa jira garuu akka ta'utti akaafa ba'eessa isaatiin hammaaramee hin gatamne kosiin sun kosiitu jira saba keenyarra kanaafidhayyuu yeroo waa dubbannu kosii sana qonxoruuraan kan ta'e yeroo hundumaa kan miidiyaan hawaasaa kun ajaa'uuf mataansaa waan sana qossa'u waan jalqabneefidha kanaaf salphaan miti dhiibbaatu jira dhiibbaa baay'eetu jira Oromoorraa akka baay'ina isaatiitti kan akka uummata Oromoo ammayyuu salphina keessaaf caba ogbarruu keessa jiru hin jiru jedhee yaada. Galatoon beekan miidiyaa irratti komiin kaa eeyyee anis nan fudha komii kana nan ilaala yeroo baay'ee yeroo tokko amma fakkeenyaaf anaafaterraa afgaaffii ka gaggeessaa jirru dhimma ogbarruu irratti waan siyaasaa irratti naasofneef namni baay'ee akkan hin ilaalle nan beeka jechuudha. Warri miidiyaas jaallatee miti kan inni waan afaanirraa achof qusatu yookiin of qoopheessu namatu adeemsuma jireenya hawaasummaa saba Oromoo kanatu siyaasaa ta'e miidiyaanis siyaasaa ta'e akkasitti akkamitti ilaaltate maaliif miidiyaan afaan keenya ogbarruun keenya siyaasaa ta'e kan hin jedhu otuu sirbituun tokko jechuudha otuu sirbituun tokko Daawitee Mokonnin fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa sirbeeti jaalalli ogbarruu bifatti Oromoon jaalala isaa ibsatudha jibbas itti ibsatudha waan ta'eef namni isa dhaggeeffatu hin jiru yoo siyaasaa keessaan qaban miidiyaan isa akkuma sii kaase otuun dhimma ammatu kooronaavaayirasiin nama fixaa jira uummanni keenya lixaaf kibba jiru akkatti dhagawaa dhabuyyuu malee otuu uummanni dhaga'e natti tola tun isarratti nama ayyuu tokko dubbise yoo siyaasaan taane namni siin dhaggeeffatu miidiyaaleen keenya isa kana afaan ogbarruu
dhiisnee afaan siyaasaa taasisne OBS'n galateeffadha aadaa irratti dhimma tokko hojjechuu jalqabanii turan akkam akka inni jijjiirama fide argiteetta jechuudha. Miidiyaaleen keenya kun gahee irraa ba'aniiru ba'uuf uummanni keenya dhiibbaa godheera kan jedhu wal bira qabdee yoo laaltu akkamitti laaltaa fi miidiyaalee garbiraa immoo kan saba Oromoo hin ta'in jechuudha warra Habashaafa. Isaan immoo miidiyaan isaanii miidiyaa siyaasaadhas miidiyaa aartii fi ogbarruu isaaniitis miidiyaa eenyummaa isaaniitis akkuma sila kaastee qoosaas wantoota garaagaraatiin ergaa isaanii dabarfatu. Nu kana gochuu maaltu nu hanqise akkasitti hubanneerraa miidiyaa qofaatti quba qabna moo hawaasichis rakkoo sana isaantu nu dhiibee garas nu geessa ka jedhu wal bira olaal. Yaada baay'ee gaariidha. Tokkoffaa dhugumattuu wantichi kan inni luucca'u wanti baay'een yoo gara ogbarruu keenya san gulaalaa turellee yoon duuba deebi'ees yaadachiise wanti baay'een isaa waan roorroo ibsataa turre waan itti naannoo sanatti keessa Oromoon jiru akkaataa itti ibsantu akka sana ture. Marii nuyi mariisifnus gaazexeessitoota hayyoota nuti dhiyeessinus hayyoota siyaasaatii wantoonni baay'een kana ta'ee dhumuunsaa hinnaaf gala. Sun mataan isaa akkaataa inni itti miidiyaan keenya sun wantoota hundumaa siyaasomse suni karaa kan biraatiin dhugaatti nama siyaasaa tokkoo fi nama ogbarruu tokkotu wal biraa fiddee dhaggeeffachiste namni isa siyaasaa sana maaltu ta'ee maaltu raawwatame maal dubbataa yookiin waan akkasiiti yookiin maal sobaa yookiin maal dhugaa dubbataa jedhee sanatu irraa viiyuu argata yookiin xiyyeeffata argatu mala. Suni dadhabina keenya yookiin immoo ammayyuu miidiyaan as ba'uu dadhabuusaa hanquu miidiyaas na agarsiisa karaa kan biraatiin. Miidiyaan inni jiru immoo ofiisaa keessatti qabiyyeewwan hanqachuusaa si argisiisa akka aanatti mul'atutti miidiyaa amma maqaa dhoofte sana hedduun galateeffanna dhugaa dubbachuuf gara jalqabaa sanaa amma sanarra jiru natti hin fakkaatu. Hamma goda deemanii qophii hojjechiisanii sirna waa tokko sirna ta'e tokko jalqabaa hamma dhumaatti sirna wantoota adda addaa nama ta'e tokko jalqabaa hamma dhumaatti OBS waan baay'ee nu daawwachiisaa ture yeroo jalqabaa tokko. Amma innis natti fakkaataa isarra caalchisee gara siyaasaatti deebi'ee waan siyaasaa namoota siyaasaatti dubbisuu waan jalqabe ta'uun arga. Ani beeku dhukkuba isaanuma warruma miidiyaa sanatu gaafatanii gaarii natti fakkaataa haa ta'u malee qabiyyeewwan argamuu qaban achirratti argaa hin jiru miidiyaa keenya irratti. Miidiyaa ONN waan isaati keessatti hojjettu kana fudhu OMN fudhuuti. Amma ta'e OMN keessatti wantoota qabiyyee tokko waan akka weedduu waan akka qophii addaa kiilolee maali tokko hin argitaa umaan jedhu hin maku. Warra sana moora OBN yoo ta'e immoo akkuma beektuu TV Oromiyaa durii kaasee waan xinnoo tokkotti waan mootummaa faarsu waan muummichi ministeeraa jedhe yookiin waan maalum jedhee waan sana torban guutuu afarfamaa oolaa qabiyyeen gosa adda addaa kontentiin hin jiru jechaadha. Kun egaa kana kan biyya keenya keessatti fakkeenyaaf gara kitaabaatti yoo fudhattee ilaalte immoo kitaabni waa'ee dinagdee barsiisu hin jiru. Biyya alaa kana keessatti kitaaba motiveeshinii jira, kitaaba ikoonomiksii akkaataa namni itti dinagdeedhaan guddatu barsiisutu jira. Isa qofa miti muuziqaa barsiisutu jira. Waan garagaraatu jira. Inni sun akkaataa sanaan illee nuti hin barreessine warra barreessitoota birallee kun rakkoon jira. Warra miidiyaa birallee kun rakkoon jira. Kun immoo gaashaan akkanatti agarsiisutti yoon qoradhee argachuudhaaf baadhillee uummatichi rakkoo koosa guddaati jedhee kan inni amma akka ba'aatti ofirratti ilaalu kanatti fakkaatutti rakkoo siyaasaati jechuusaa. Yoo waan siyaasaa kun naa deebi'eessa kaanitti hambaa waan jedhus fakkaata. Waan dinagdees naa deebi'uu danda'a waan jedhu fakkaata. Kanaaf roorroosaa irra caalaatti karaa inni ittiin ibsatu sana ta'ee argame. Kan dinagdee koo ukkaamses aangoo siyaasaati. Kan afaan koo ukkaamses aangoo siyaasaati, murtii siyaasaati. Kan aadaa koo ukkaamses murtii siyaasaati. Waan jedhee siyaasa kana faccisaa jirus natti fakkaata. Gama sanaan immoo dhugaa qabas waan si jechisiisutu jira. Haa ta'u malee namoonni akkaataa kennaa isaaniitiin akkaataa kennaa dandeettii qabaniitiin warri walaloo danda'an walitti dhufanii bifa walalootiin miidiyaa qabiyyee wayii yoo warra saatalaayitii qabu kana biratti ijaaramanii dhaqan nan amanaa warri OMNs OBN hin beeku tarii yoo waan siyaasatti makan isaan fudhachuu dhiisuu danda'u. Isaan kana bira dhaqanii warri aartistiis qobaatti qindaa'anii miidiyaa aartii tokko jedhanii qophii aartii tokko jedhanii maqaatti moggaasanii yoo warra saatalaayitii bira dhaqan waan didannatti fakkaatu warra akka OMNs warra akka ONNs kanaafi
Unumtuu immoo hin hojjenne warri barreessitootaas barreessitoonni wal qabannee kun torbanitti kan darbu waa'ee qophii barreeffamaati yoo jenne namni qophaa'ee dhaqee saatalaayitiin nurjee hin jiru. Kanaaf hunduma keenya bira rakkoon jira. Namni keenya sin arganne dhiyeessan qabu waan ta'eef dhiyeessan arganne kana keessatti ummatichas takka waan tuffattu akkaataatti waan maal jettee akka tuffattu si rakkisa. Kitaaba tokko fudhattee qeeqa irratti hojjettee falmii irratti hojjettee isuma iyyuu siyaasomsuutu danda'amu isa siyaasaa caalatti akka ilaalamu gochuun aartiitti dabaluutu danda'amu hin danda'amne nutuun dhiyeessine nu biras jira. Gara keessanittis nan dhufa. Daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenya addaa guyyaa har'aa guddina ogbarruu ilaalchisee barreessaaf gulaalaa kitaabaa beekan gulummaa wajjin kan nu marii geggeessaa jiru. Mariin keenya ammas itti fufaan wajjin turaan affeeraa keenya. Waggaa lamaan dura gara biyyaa galeen ture wanta arge tokko magaalaa Naqqamtee keessatti wanta na gammachiise tokko buna Naqqamtee kan jedhamu manni bunaa tokko jira achitti kitaabatu ta'a. Dargaggoota gaafadheen ture maaliif akka akkas godhan yeroo naaf himani dargaggoon Amaanu'eel Balaay namni kitaaba Yoomilan jedhu barreesse tokko waan naan jedhe guyyaa dubbisaa jennee magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoonni guyyaa dubbisaa yoo qabna dargaggoon tokko marsaa lammaffaarra taa'ee kitaaba gurguru tokko ni kireessa yoo bitachuu hin dandeessu ta'e dhaqxeetu dubbista wantoota akkasii nama gammachiisan argeera hawaasni amma tokko jijjiirama kana aadeffachuu qabaadha. Garuu haa ta'uuti barreessitoonni ga'ee irraa eegamu ba'aniiru iddoo masilaatti nu deebisa aartii keenya akkan sila kaase warreen dinqisiifannu muuvii garaagaraa diraamaa garaagaraa wantoota garaagaraa afoola Oromoon geerarsa qaba cigoo wantoota garaagaraa qaba milkii laallata wanta baay'ee nuni barreeffamnetu jira jechuudha isa kana hundeedhaa deemanii barbaadanii hawaasa ogbarruun tokko jireenya hawaasa tokko isa keessa goranii barreessuu irratti ga'ee ba'aniiru uummanni keenya hubannoo dhabuu ni danda'a amma fakkeenyaaf nu umrii keenyatti anaafati ijoollee baadiyyaati mudannoo baadiyyaa hidhee barreeffama gaggabaabaa barreessuu jalqabeen ture namoonni kolfu magaalaatti dhalatan garuu taanee wantu nu keessa dhalannee darbine sun ogbarruudha nuuf jireenya hawaasa tokkooti jechuudha. Barreessitoonni wantoota malan kana godhaniiru ga'ee isaanii ba'aniiru miidhaan imaammanni uummanni fudhachuu dhabuu yaa ga'u malee isin amma akka barreessaa tokkootti kitaabota dhibbaan lakkaa'aman barreessiteetta ta'a. Utuu hojjettee immoo isaa ol barreessuu dandeessa ga'ee keessan baatanii tumee barreessitootatti hin deebi'a. Ga'ee keenya baaneerraa jedhee waan ija guutee dubbadhu tokko hin qabu. Baay'ina keenyaan madaaltee barreessitoota meeqatu ka'ee jira barreessitoota hammamtu mul'atee yoo jette ta'e barreessitoota anu lakkaa'uu danda'udha barreessitoota Oromoon qabu amma sababiin isaa baay'een isaanii waggaa 3-4 dura ofii kootiyyuu walitti qabee 200 kan hin caalle ijaan kan hin arge kan guddisuu jalqabne haayiskuuliidhaa kaa'ee amma yuunivarsiitiitti warra jiran namoota guddisuu eegallee isaantu waan bittinnaa'an natti fakkaatu. Waan mooraa tokko jalatti wanti walitti fidee isaan jajjabeessu yookiin hojii isaaniitti ilaaluuf illee waan qaamni ijaarame yookiin iddoon kennamee fi xiyyeeffati kennamee fi hojjetaa jiru natti hin fakkaatu. Ammoo namnu taa'eera immoo jedhee immoo hin yaadu. Namnu mana isaa keessatti dhuunfaa isaatti waan guyyaan ulfaa'u kana irratti hojjetaa akka jiru nan amana akka nama dhuunfaa tokkotti kan hojjedhuan. Biyya sanaas ergan ba'e wanti hojjedhu wanti guyyaatti hojjedhu isan bakkee irratti sooshaal miidiyaa irratti baasaa isan keessatti qabadhu ofii kooti kaa'aa waan argu buusee baasee inuma katabnayyu. Namoonni kun hamma minuuti yoo jennee dhagaa wanti xinnoo ishee gara qeeqaatti yookiin gara of ilaalluutti nu geessu hamma mijataadha waa tokko toora isaa qabsiisanii uummaticha target kan ta'e sanatti target audience sana biraan ga'uudhaaf kan jiru karaan hammam ciramaadhaanis baay'ee rakkisaa ala kanatti nan beeka namoota barreessanii barreeffama harkaa qaban warra biyya alaa qofayyuu miti warra biyya alaa wal quunnam warra biyya alaa kana keessa jiran iyyuu nan beeka warroota kitaaba harkaa gulaalleeffaa deddeebiin namoota gurguddoo umuriin isaaniillee deeme amma kan harka jiru illee jira kitaabni gurguddaan. Beeku akkamitti akka inni biyya deemee uummata Oromoo wajjiniin wal qaqqabu karaa hedduun jechuudha karaa waan baay'ee qabaa baay'eetu jira waan ta'eef kanaaf dhiyeessi sana irratti nuti isin hojjennu
artistoonni hin hojjenne, warri waloon hin hojjenne. Kun immoo ijaarsarraa jalqabama. Ijaarama waan qabnu natti hin fakkaatu. Bittinnaadha. Waldaan barreessitoota Oromoo jira. Waldaan barreessitoota afaanota biraa walitti dhufanii yaada wal jijjiiru baay'ees wal tumsu. Waldaan barreessitoota Oromoo jira. Hamman quba qabutti jira natti fakkaata. Humna isaan shakka malee jira maqaadhumaaf jira jechuun na dandeessisa. Nan badha waan ta'eef ijoollee keessa jiranis hundaa qubanan qaba waan ta'eef karaa miidiyaa hawaasaa kanas keessaanis dubbisaan oola waan ta'eef jabina isaanitti jiran baay'ee xiqqaata akka inni ta'edha. Maaliif yoo jette immoo haalichumatu gargar qoqqoode yoo fudhattee ilaalte akkaataa isaanitti siyaasichi naannoo sanaa barreessitoota mijatuuf qaba, barreessitoota haamilee cabsuuf qaba, barreessitoota immoo haamilee kaasuuf qaba. Fakkeenyaaf barreessaati sila maqaanatti dhoofte sanaa kitaaba eebbifamuudhaaf gaafa ka'u butamee mana hidhaasee argite haalli inni itti mucaan sun kitaaba humna qabu barreessee kitaaba sana natti agarsiiseera mucaawni ilaaleera. Kitaaba cimaa kan inni barreessee akkaataa inni itti garuu naannoo isaatti ilaalame yookiin keessumattuu warra siyaasaatiin ilaalame akkaataa farrummaa ture jechaadha. Ammoo yoo fudhatte ilaalte maqaa dha'uun gaarii miti. Namuma qubeen isaa hin sirranne yookiin immoo nuyyuu itti diddiimessine kitaabicha keessaa kunneen miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisaa turre immoo hamma miliyeenaatti biteef jechuun gurguraniif jechuun nuyi dhageenya hin beeknu gaa. Miliyeena haafuuti 1,000 namni kitaaba nurraa 2,000 namni nurraa bitee hin beeku. Amma miliyoonaatti gashuu fi kan dandeessise gocha siyaasaa. Xuraa qulqulluu godhee qulqulluu xuraa kan godhaa jiru ilaalchichuma sanatu jira. Har'ayyuu akkaataa qoodinsaa akkan ijaaramneef kan nu bittimsan, kan nu bitan, nu bibbitatan, nu qircatan artistoota keenyas yoo fudhattee ilaalte, aktivistoota keenyas yoo fudhattee ilaalte, jajjaboo keenyas, qaroo keenyas yoo fudhattee ilaalte, qeerroo keenya illee yoo fudhattee ilaalte maqaatti kennuudhaan qircachuu sanatu nu akkas nu gochisiisaa dhallee gochi diinummaa sun fira fakkaatee nu gidduu akka jiruu fi sunillee ogbarruu keenyatti danqaa akka ta'e dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Gaarigaa daawwattoota keenya kabajamoo guddina ogbarruu fi shoora inni qabsoo keessatti qabu ga'eewwan yookiin ta'eewwan guddina ogbarruu keessatti shoora qaban maal fakkaatu kan jedhu barreessaaf kulaalaa kitaabaa beekan gulummaa wajjin marii nu godhaa jirru gara goolabuu geenyeerra ammas nu wajjin turaan affeerraa kooti beekan dhugaadha barreessaa Amaanu'eel Balaayi Yoomilan kan barreessee fi loltuu haqaa kan jedhu Saajin Gammachuu Girmaa kan barreessan dhiyeenya kana eebbifamee ture giddugala aadaatti isaan waliin bilbilaan haasa'een ture. Amma kitaaba maxxansuuf iyyuu dhimmoonni dinagdee wajjin wal qabataniif bittaan geggeeffamu kun bu'aan qabu. Gariin barreessuu isaatiin akka hojiirra ari'ame kan poolisiin Gammachuu Girmaa kan inni dubbataa ture aadaa guddisuu fi ogbarruu keessatti shoora taphatee garuu rakkoon jireenya isaa akka ga'edha kan inni dubbatu jechuudha. Kanaaf wantoota kanarratti hawaasni xiyyeeffannoo kennuu qaba. Beekan egaa amma mee guddina ogbarruu keessaa baanee gara siyaasaatti si geessa. Wantoota kaasne ta'eewwan shoora qabanii hawaasaafis miidiyaafis barreessitootas qeeqneerra. Gara fuulduraatti ga'ee isaanii yoo ba'anii ogbarruun keenya akkuma hawaasa gara biraanii guddataa kan jedhudha kan yaada kaaste. Mee kan hundumaa keessatti aangoon siyaasaa murteessaadha. Keessumaa dhaloonni kun waan baay'ee tattaafateera. Dhaloonni kun waan baay'ee tattaafate kana galmaan ga'atee taasisuuf immoo aangoo siyaasaa argachuu qaba. Mee keessumaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti yeroo warraaqsii barattootaa geggeeffamaa ture qooda fudhataa turte. Qeerroon gaaffiinni kaleessa gaafate kun toorarra jira, abdiin jira, moo garam jira, mee gara siyaasaatti haa dhufnu akkami? Yoonni kun hin argamne barreessitoonni imaamanni gaarii isinii dhufee afaan kana guddisuu hin dandeessaniif hin kaase. Baay'ee galatoomna gaaffii bareedaa. Waan gaaffii qeerroon kaleessa baasee yookiin gaafataa ture kan jettu anis atis isa waggaa dheeraan dubbannu waggaa 2-3 dura maxxansaa ture. Oromoon qeerroon kana barbaannaa kan inni jedhe qabxii 10-15-16 suni har'allee yoo kan yaadatamu yoo ta'e har'as gaaffiidha. Wanti deebii ta'e hin jiru. Kanammoo kan godhee warroota nuti jaarmiyaadha jennee abdannu warra maqaa jaarmiyaa maqaa O yookiin Oromoo jedhu kana baatanii nu gidduu jiran sanatu kana nu taasise. Kunis immoo tooftaa adda addaa itti fayyadamuudhaan kan ka'eeni waan nu hojjetaa turre waan Oromoon sun qeerroon sun dhiiga isaatiin yookiin anuwatu waggaa 4 duraa
suuraa isaanii achitti wareegamee asitti wareegamee maxxansaa turre sanatu gatii dhabsiisanii wanti baay'een gaafa ilaaltu. Kanarraa kan ka'e abdiin akka qeerroon ani gaafa ilaalu waan haamilee nu bu'e natti fakkaata waan baay'ee ilaalee waan inni hawweessuun hawwiinsaa gaafa karaatti tafu. Taa'ee waggaa isa kan biraa mitiiti waggaa lama dura waan abdataa turre tokko gaafa amma deebi'ee riivarsi ta'ee nutti dukkaneeffamu yookiin qeerrootti dukkanaa'u wantichi wanta nama qilleensa aboote taasisee nu hambise. Gaafa jaarmiyoonni walitti dhufanii kan Opidoo jedhamtu sun gaafa namoota warra alaa kanaa wajjiniin balballi banameera biyyi keessanii bilisoomeera wayyaaneen sun isinirraa qajeelteetti kottaa wajjin hojjenna jedhamee gaafa waamichi ta'ee ka'ee abdii guddaatu ta'a jennee ji'a sana yookiin immoo torban sana akkuma atuu beektu Oromiyaa hedduu keessatti egaa isa kaaniif hin sirbame warra jijjiirama fide jedhamee hin sirbame gaafa jaarmiyaan Oromoon jaallatu biyya galeessi guutummaa biyya sanaatu raafame. Haa ta'u malee ergasii ture ji'a muraasan geenye kan abdiin sun diilallaa'u yookiin immoo keessumattuu abdii gara dukkanaatti kan inni adeemee wal haaluun jaarmiyoonni walii isaanii keessatti wal haaluun walirratti jallina yaaduun deebi'anii keessumattuu immoo kunoo dhufee deemee immoo deebi'anii hidhaa wal buusuun kaleessa hidhaan hiikameera mana hidhaa cabsineerra diigneerra wanti jedhamu kun bifa haaraatiin as bahee ajjeechaan uummata keenyarra kaaba kibbaa raawwatamaa jiru kun hundumtuu egaa waan qeerroon eegaa ture sanaa kan dukkaneessedha abdii. Kanaaf Raaji kanaaf waan baay'eetu jira sagana keessa yoo gallee naasofna jenne waan dheeraa na fudhachuu danda'a laata? Egaa anis gara siyaasaatti baay'ee akka buutuun barbaadu ogummaa kee irratti akka namni hubannoo argatu waan barbaaduu fi garuu taateef baatee qaba cause and effect jechuudha. Siyaasaan keenya ogbarruuf aadaa keenya garatti miidhuu qaba waan ta'eef kaase. Mee amma dhiyeenya kana inumaayyuu biyyattiin paartii tokko keessatti akka jirtu kan jedhuu fi warreen sirna kaleessa afaan keenya ogbarruu keenya dhaamse kan ammoo dagaagsuuf jedhan aangootti dhufaa jiru yeroo ammaa kana. Yaadi deemaa jirus biyyattii keessatti isa kanadha. Oromoon isa kana akkamitti eeggachuu qaba jettamee akka barreessaa tokkotti amma biyya tokko afaan tokko yoo jedhame akkuma amma paartiin badhaadhinaa jedhamu kun afaan hojii afaan biraa godhe kanatti yoo akkasitti kan deemamu yoo ta'e biyyattiin garamitti deemti gara biyya tokko ka jedhamtu Itoophiyaa tokkitti afaan tokkicha ka jedhutti dhufa. Manneen amantii keessattis isin barreessitootis rakkootti galama jechuudha. Isa kana Oromoon maal godhee yaaduu qaba akka barreessaa tokkotti guddina afaaniif duudhaa isaa irratti miidhaa guddaa waan qabuuf eenyummaa isaa irratti jechuudha. Oromoon diduu qabaadha wanta kan biraa miti maaliif yoo jette sirna nuti bara 1934 keessa labsii Haile Sillaaseen baafate wajjin waa wal fakkaatudha. Wanti amma jiru keessumattuu 44 keessa kan bahe sanaa wajjin kan wal fakkaatudha. Bara Xaaliyaaniin biyya galte bara 35 sana keessa illee gamma tokko afaan Oromoo iyyuu dubbatameera biyya sana keessatti. Egaa labsichi labsiima sana fakkaata. Amma waan afaan tokko amantii tokko maaloo tokko kana amma namichi amma goro jiru si kan inni jedhu mana amantii yoo barbaadan hundi keessan dafaa tokko ta'aa jedheedhaan gidduu darbe kana warra Protestaantii walitti waamekko. So waan inni jechaa jiru kun poolisiidhuma gara durii ammoo afaan Oromoo dubbate xinnoo garaagarummaa kanatti argitu inni kun irra hammaataa iyyuu sitti fakkaata. Sababiin isaa inni duraa sun afaan biraatiin dhayyuu waa'ee tokkummaa sitti labse. Inni kun garuu afaan kee fudhatee waan sitti dhufee afaan damma kanaa waa sitti dhufee fi akka baay'ee nama akka inni gowwoomsaa jiruttidha kan inni mul'ataa jiru. Garuu kan natti mul'atu dhaloota ammaarraa abdii kan hin qabu dhaloota gowwoomee imaammata kana itti fe'anii fudhatee deemullee natti hin fakkaatu. Kanan taa'ee ilaalu an akkana eegaa jirutti yoo ta'eef ani amma wanti amma jarri ammaa hojjetan jiran kuni takka filannoo isaan maqaadhaaf guyyaa maqaadhaan kana waan eegaa jiranis natti fakkaata Oromoon akkuma walii galaatti. Yoo guutummaatti ijjitti hin jaamne ta'e yoo hin dukkaneeffamne ta'e yookiin immoo yoo sirriidhuma isaa baruma baraanuu ani bilisummaa hin barbaadu garbummaan kun sirriitti natti toleera jedhee yoo qabbaneeffatee jaarraa biraadhaaf mallattoo mallatteessee fi na garboomsaa jedhee imaammata garboomsataatti yoo of kennirraan kan hafe afaan biraa dhufee biyya isaa irratti olaantummaa argatee afaan isaa garuu naannoo biraa irratti gadaantummaatti ilaalamuunsaa
ummatichi siriidhumayyuu ummata bilisoomuudhaaf hin qophoofne ummata sichi gana garbummaan isaa malu du'uun isaa malu dhumuun isaa malu ta'uusaa kan nama argisiisudha jechaadha ummata hin dammaqne ta'uusaa kan argisiisudha ammoo dhaloonni kun hammamuu habitamu hammamuu gowwoomfamu hammamuu qawween irraa dhaabatu hammamuu hidhaan dararsaan rakkisu hammamuu biyyaa baafamu hammamuu mana barumsaatii yuunivarsiitii irraa ari'amu hammamuu gamoorraa gadi darbatamee haadu ajjeefamu maleessa waan garbummaa kana tolee qabbaneeffadheeraa jedhee fudhatee itti adeemu natti hin fakkaatu sin jedha. Galatoomi beekan mee gaaffii koo dhimma ogbaruu fi siyaasaa wal qabatee si kaasee goolabadheera amma gaaffii dhuunfaan sadii qaba akka namaatti kanatti deebisuu qabdu akka beekanitti jechuudha. Irra darbuus mirga qabda. Sabaa himaalee hawaasummaarraa fi baay'een namoonni kakaasanii beekan qeeqawwan garaagaraa maqaa taajjabbii jedhuun barreessu keessatti dhugaan hedduun ni jira. Inni kaanis immoo wanti nama tokko irratti xiyyeeffatee kaasutu jira. Keessaayyuu aktiivistii Jawaar Mohammadii fi OMN yeroo hedduu qeeqaa. Inni kun immoo qeeqa dhugaa isan fakkeessutuma dhugummaan keessa jiraate ka jedhu sirratti kaasu. Maaliif yeroo hundumaa aktiivistii Jawaar Mohammadiin qeeqxaa moo duuchumaan mormiteetu maaliif hin kaasa kana tariitii namoonni tokko anaafatammaaf gaaffii goonu kana anaaf siin gam tokkotti nu ilaalu ta'e haasaa nu haasofnu keessaa bu'aasaa tun ta'an akkasumatti nama rabsu waan ta'eef akkasitti jibbaaf kaastamoo maali kan jedhu sanarratti mee akka namoonni hubatanitti isa kanarratti utuu deebii kenniteen jedha gaaffii kan biroos lama nan qaba. Baay'ee fayyaa ta'e tokkoffaa gaaffiin aktivistii ammaa kana wajjiniin wal qabatu ammallee aktivistii natti fakkaatu hoogganaa siyaasaa natti fakkaatu yookiin miseensa siyaasaa hoogganaallee ta'uu baate miseensa paartii tokko natti fakkaata akka nama paartii geggeessu tokkotti fudhachuun bayeessa. Baay'ee gaggaafatama miidiyaa adda addaatti gaaffiin koo baay'ee deebiin koo baay'ee walirraa hin fakkaatu. Tokkoffaan nama dhuunfaa kan jedhu sananii si falmaa'an. Eessitti deebisee ani raajiin nama dhuunfaatiin jiru amma inni miidiyaa qabatee ka'etti utuun mana isaa cal jedhee taa'een nama dhuunfaatiidha malee gaafa akkas qophii kaayyoo fudhatee miidiyaadhaan bahu raajiin anaaf miliyoona malee nama tokko hin jedhu. Akkuma kana namoota gara namaatti as ba'anii namoota dura bu'anii hojjetan hojii baay'ee keessa dogoggoran nama dhuunfaadha hin jedhu. Waan damee itti jiru sana cuucoo itti jijjiiru sanarraa xarabuudhaaf qeeqatu barbaachisaa jedha malee muka goozuu baadiyyaatti guddadheettee muka dameerraa cirannu kana keessaa waan hurbuu jiru kana keessaa isa kaan raammootu keessa lixee tortorsa. Inni kaan immoo nyaataaf hin ta'a ishee fudhannee qelem goona. Ishee kaan buufatu irratti sum'ii irratti haaga. Ishee kaan simbirrootu irratti waa haaga. Namni atamma maqaa dhooftu kunis akkas waan gaggaarii yeroo tokko waan gaggaarii sanyii gaggaarii ati irraa cirattutu jira mucaa kanarraa. Yeroo gaggaarummaan hojjetu sana gaarummaa isaa kaasteetta qeequma fault finder isa jennu qophaa ta'ee ka jedhani komii ka'u kanaaf akkati ifa taasistuufis baay'een kaasaa namni garuu uumamumaan iddoo waan baay'ee waan positiivii barreessi kana teesti gochuudhaaf. Waan baay'ee waan positiivii barreessi namni isa sanaaf appreciate sin godhu. Yookiin immoo galatoom isa kanaaf waan gaarii goote siin hin jiru. Ishee rakkistuu sana keessaa qonxoratee ishee sana manarsarata. Iddoo kumaatamatti iddoo dhibba meeqatti. Kanaafi waa'ee namichaa nan kaasa kanaan. Kanaafi ittansi deebi'aagaa waan irratti haagde kosii sanaa irraa xarabuudhaaf qeequmatu barbaachisa. Kanaafan yeroon waan sana tuma yookiin qeequ jechaa namoota achiin dacha'anii irra jiran urboota itti naanna'anii jiran sanaan ilaalaa laasheen kunii xuriidhaa gara badisaatti nu geessite. Fakkeenyaaf gabaabumatti sitti hima wanti ani qeeqaa ture ifaam tokko lamaan jira.
tokko maayini miidiyaa hundeesse keessatti abbaa ta'e diktaatira ta'e miidiyaa namoonni qaamonni biraan hundeessanii isaaniin tuffate hayyoota of biraa faccisee karaa kan biraa immoo yeroo sanatti keessumattuu kunoo torban kana deebi'eetu miidiyaa qabsaa'otaa fakkaachuudhaaf wantoota tokko godhan malee yeroo tokko akka balaaleffannaa jalqabee gadi ba'ee jaarmiyootuma kana abaarsisuu keessumattuu Atilaantaatti achii kaasee kan taajjabbii jalqabe wantoota adda addaan arge kun sirrii miti gochoota tokko lama jedhanii akkaataatti asii yeroo as turames yerootti mirqaanamee namoota akka malee itti fayyadamuun dargaggoota kana miidiyaa nama harka jiruun gadi baamee aarsaa hin taane kaffalchiisan sana sirrii miti akkaataan itti amma labsisuun kun ajaadha iddoo xurii sanadha akkaataan fayyadamame kun jechuun barreessaan ijattiin arge kana gochuun qeeqa waan hammina jechisiisu miti dhiyoo kana wanti nuyi jennu nama tokkoof namni wacabbaree gadi bahee nama 80 meeqa hin ajjeesisiin jedhanii qeequun nama wannoo jechisiisuu hin qabu. Ammoo waraana nu barbaachisu bilisoomneerra galata waaqayyoo ta'u dhiyoo kanallee garboomeera jechuudha malee waggaa darbe sana bilisoomneerra qawwee nu barbaachisu kana booda kan bosonatti hafe shiftaadha jedhee namni dikileer godhee shiftaa miti jedheen qeeqa. Har'ammoo torban darbe kana nangaa wantati gabbitu maayineenna kanan gaabbe balleessaa guddaan godhe waan baay'eedha. Beekan waan ati qeeqeeqtee kakaastu suma ijoo mul'atoo ta'an irratti dhugaa qabaatanis ta'uu ni malu. Wantootuma kanaan alaattis immoo qeeqee ati Jawaar irratti xiyyeeffattu kun ka jibbiinsaa moo kan ijaarsaati? Walumaa galatti kan ijaarsaati, kan qaruuti, kan moroduuti. Wanti tokko akka qulqullaa'u xurii sana irraa haquuti, qulqulleeffadhu jechuuti. Akkanatti mul'ataa yoo kan akkas ta'u yoo ta'e gariin keenya fakkeenyaaf an Jawaariin nan qeeqaa iddoowwan baay'eetti jechuudha. Saahiba kos ture baay'ees walii galla ture. Akka dhuunfaatti itti dubbadhee wantoota tokko irratti wanta yeroo hundumaa qeequ teamworking qabdu ka jedhuun kaasaa fi kanas akka dhuunfaatti ifattis kan isa wajjin haasa'u jechuudha. Akka dhuunfaatti rakkoo kanarraa akka inni deebi'u waan wajjin haasofte qabda. Yeroo tokko yeroo Facebook irraa inni bilookiinan godhin dura inboxiidhaananii waan kana wajjin mari'adha ture, in deebisa ture. Emailiidhaan yaada nan jijjiiraa isa sana fudhatee hojiirra oolcha ture. Booda keessa garuu bilook godhee baheetu karaa kan biraatiin na quunnama. Hammuma dhiyeenya kanaattu jechuudha. Hammuma dhiyeenya kanaattu akka badii keessa ture akka balleesse deebi'ee natti meeraa isa qofa immoo miti. Hiriyoota isaa namoota muraasa fo'ee natti ergee inni kanaan dura anis dogoggoreera hojii akkasiis hojjedheera. Amma immoo utuu narraa dhaabdee bahee isaa hidhees na gaafateera. Kun hamma har'aatti hamma guyyaa har'aa. Isa kanaaf tarii ragaan qabnu akkas jedhee dubbateeraan waan biraati. Amman isarraa odeeffadhutti yoo ijaarsaaf kan jettee yaaddu yoo ta'e isa kana keessaa baanu waa'ee nama tokko akka dubbannu barbaadee miti. Wanta sirratti ka'u akka ifa ta'utti kaasuu barbaadeen kaasa jechuudha. Gama biraatiin gaaffiiwwan lamaan kan biraan qaba. Gaaffii inni tokko immoo dhiyeenya kana waraana bilisummaa Oromoo qeequutti kaatee ka jedhamu komiin baay'ee sirratti ka'u jira warreen deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irraa. Gargarri yoo jiraatan malee waraana kana kaleessa ka jireessaa ture adda bilisummaa Oromoo dhadhanii deeggartoonni dhaabni adda bilisummaa Oromoo akka dhaaba adda bilisummaa Oromootti qabsoo hidhannoo deeggaraa jira jechuu koomiti. Kanaaf hubatamu. Sirratti kaa inumaayyuu waggaa 4 caalaa qeeqawwan kan biraa ka'an irraa walitti aansitee qeeqa ka'u irratti rakkootu ka'a. Amma qeeqni ka'uun rakkoo hin qabaata jedhee yaadu ani. Namni garuu qabsoo hidhannootu na barbaachisa jedhee itti amanee kan godhu yoo ta'e naannoo kanattis wanti sirratti ka'u jira waan ta'eef maalirraa kaatee qeeqa kana dhaleessuun barbaachisee ka jedhu wanta deebistu qabda. Baay'ee tokkoffaa warroonni deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo kanarratti mufataniiru yoo jette akka balleessaatti ilaalaniiru yoo ta'e akka akkaataa hubannoo isaaniiti jedhee bira wanda darbe baay'eessaa qeequun koo garuu qeequun hidhannoon dogoggora kan jedhu natti hin fakkaatu. Qeequun koo baay'ee taari specific kan ta'edha.
rakkoo tokkotu naannoo tokkotti dhalatee rakkoon sun naannoo sanatti akka furamtuufan ji'a lama qaama tokkoof laadhee rakkoo sana furuu didanii rakkoo sana erga furuu didanii immoo baasetan rakkoo sana public godheetan akka inni furmaata argatu godhan jedhee bu'aa rakkoo sana argatee rakkoon sun immoo utuun himuu rakkoo badii ta'e dhalee rakkoo lubbuu dabarsaa dhalee elaagaa kanatti ta'e utuun iyyuu sanatti ta'e jedhee qeequun ijaarsa malee waraana bilisummaa Oromoo sana xiqqeessuu yookiin namni ilaame walumaa galatti namni qaama jaallatu qeeqa. Warri dirree jiranii namootuma akka keenyaa yuunivarsiitii kaleessa turan namoota immoo yuunivarsiitiitti adeemaa turan sana hunda dhiisanii warra dirree galanidha. Isaan obbolootuma keenyadha. Obboloota keenya keessaayyuu obboloota bakka keenya nu wareegamuudhaaf bakka bu'oota wareegamtoota keenya guyya guyyaan wareegama qaalii kaffalaa jiranidha. Sana keessatti garuu wanta baay'een dubbadha. Yeroon qeequ waa'ee isaanii gaafa qeequ laayivis baay'ee dubbachaa tureera. Akkaataa nuti geenyudhaan malti daayirekshiniin qeeqa baay'ee yeroo waan akkasii qeequ tokko akkaataa hidhannoon waraanni keenya itti jiru jedheetan uummatatti deebi'a. Uummanni keenya ammayyuu waraanni keenya kan inni qabatee jiru qawweedha kilaashiidha sana kanadha. Addunyaan immoo kanarra geesseetti maal hojjeta injiinarri keenya biyya kana keessa jiru maal hojjeta hayyuun keenya maal hojjeta inni hojii humnaa hojjetu jedhee dubbachuu kun ayyaadha. Lafatti rakkinni buute sana keessatti tokkoffaa immoo namni yoo namatti maqaa namaa dha'ee wannoo jedhera ta'e namni akka waaqaatti akka itti waaqeffamu akka hin barbaanne malee kanaa beekamu natti tola. Waraanuma sana sattam jaallannu sana akka fuunee ol kaanu sababiinsaa waggaa 30-40 dura waraanota keenya jajjaboo jedhamanii warra beekaman har'a garuu galanii qiixa garboonfataa marcuma dhaabbatanii kan nu galan jiru. Namoonni nuti akka seenaadhaan akka waaqaatti yeroo elementarii barannu maqaa isaanii dhagaa turre har'a faallaa qabsoo keenyaa dhaabbatanii yeroo isaanitti isa daggala jiru nu hin barbaachisu shiftaadha jedhanii warra shiftaadha jechaa oola warra gargaaran argaa jiru. Kanaaf nama tokko keessaa baastee marroon akkasii nama tokkoffaadha. Gollichi akkasii iddoo akkasiitti sanyiin akkasii maaloodha. Akkas akka jedhamu bobbaas akkasii isaan kun jedhamee waan kun arfan dhaqanii sammuu namoo keessa taa'anii akka waaqaatti akka ilmaan Oromoo keessa taa'anis hin barbaadu. Tokkoffaa maaliif? Namoota isaaniin ol ta'antu isaanuma bira jira akka jiran waan hin amanuuf waan hin beeku. Lammata immoo akkas ol baasuun kun hin barbaachisu dhala namaati kaayyoo keenya baatanii jiru isaaniin akka sana waliin maraachuurra waan isaaniin achi kaa'e sana irkisuu tumsuu gargaaruutu irra gaariidha. Kanaaf ani qeequun koo gargaaruu kooti. Waan hin taanetu walitti qaxxifamaa ture ammayyuu kan si ajaa'ibu qeeqicha itti fufaa si biraa deebi'ee ka'ee interview waan hin godhu qaba qeeqichitti kanuma itti fufuudha. Kanaaf waboo yookiin waraana koo waraana Oromoo ammas nan qeeqa gaafa inni nu bilisoomsus nan qeeqa qophaa sun bilisoomsu actually waraanni qophaasaa paartii garee tokkodha bilisummaa keenya keessatti kan inni haasa'u. Kan bilisummaa sanatti nuuf fidu baay'eetu jiru qaama hedduutu jiru. Inni qaama sana keessaa qaama gartee tokko qabatedha malee kan bilisummaa yookiin waan Oromoon hawwu fidu waraana bilisummaa Oromoo har'a faffaca'ee bosona Oromiyaa keessa jiru qofaadha dheetti gatee namni waraana malee fala tokko hin qabne warri jettanis dogoggora waboo malee kan fala nuu kennu hin jiru warri jettanis dogoggora waboo qofa miti. Waboo qofa miti sidha tokko kunoo barreessitoota inni tokko warra miidiyaati tokko warra dinagdeeti tokko warra jaarmiyaati kanaaf hunda keenyatu walitti dhufee Oromiyaa fida. Haa ta'u wakka qulqullaa'uu ofiin kaasee dhimma kanarratti akka gaazexeessaa tokkootti gaaffii koo sadaffaa ani qabu ni goolabannaa marii keenyaa beekan. Dhimmoota tuttuqaman irratti dhimma akka dhuunfaatti kaasee kan murtiisaa kennu daawwattoota keenyadha. Kanaaf yaadi ati kaastus yaada dhaabbata keenyaatu hin taane yaada keedha waan ta'eef yaada keessummaa qophii kooti. Mee dhumarratti gaaffii ani qabu tokko qeeqota baay'ee haa kaasu beekan wantoota inni baay'ee barreessu dhugummaan isaaniis turanii kan mul'atanis jiru kanneen kaan immoo kan dhugaa hin taanes jiraatu ni malu. Anis akka dhuunfaatti yeroo waliin haasofnu wantan si qeequ atis ni yaadatta yoon sobeef na sirreessita.
yeroo qeeqxu xiqqoo ishee safeeffannaa Oromoo keessa ta'ii qeeqii ka jedhu namoonni baay'ee sitti kaasu namoonni gurguddoon baay'ee jechuudha. Isa kana maaltu si taasise fakkeenyaa fi qeeqa kaastu kana safeeffannaa Oromoo keessa yeroo hin jedhu wantoota dhuunfaa jechoota tokko tokko akkatti gargaaramnu si caalaan beeku barreessaadha waan taateef. Isa kana duudaa Oromoo keessa taatee qeequu irratti hirrinni jiraa kan jedhu sirratti ka'u jira. Isa kana irratti maal jetta ka dhumuraa? Baay'ee gaarii. Tokkoffaa Oromoon waan safuu, waan safeeffannaa, waan jechootaa waan baay'eetu jira. Tokko akka qorataa afaaniiti erganaan jettee jechootumti safuullee akka badan hin barbaadamutu jiraatanii ba'eessa. Facebook irra dhufuu qabanii yookiin kitaabaan galmaanii kaa'amaniin waan biraa ta'ee akka afaaniitti jechootni safuu iyyuu maaliyyuu hunduu ifa ta'anii mari'atamuutu irra jiraata jedhee nama amanuudhaan. Guddina afaaniitiifis darbeemmoo iftoomina waa barachuutiifis nan beekaa akkaataatti aadaan sheepinu gochaa nu fidee akkaataa nuti qaama faallaa keenyaa hangafaa quxisummaa keenyaa itti guddanne dhugaa bareedaadhaa nan beeka. Garuu immoo waan dubbatamuu qabu dhoksuu keenyaan immoo dhaloota kan miine innis immoo lakkoofsa hin qabu. Kanaaf biyya itti jiru kana keessatti poolisii maammata barnootaa isaanii keessatti waan nuti gaaratti dhandhee barannu yookiin gufuu gaaratti dhaqanii isaan qaqqabu iddoo kanatti gajjallaatti akka isaan itti baratan waa'ee qaama dhala namaa kana waan hundumaa saayinsii isaa maatiitti himaniitu daa'ima maatii mallatteessaniitu yoo kana barsiifne badaa qabaa jedhaniitu tole jedhanii maatiin mallatteessaniifiitu daa'imni waggaa 11, 12, 13 barataa jira biyya kana keessatti. Kana jechuun garuu waan akkasii ta'a jechuu miti mucaan hamaaf gaarii adda baafachuudhaan wayicha beekuu qabaa. Barreessuu keessatti barreessaan waa baay'ee barreessa. Anillee barreessaa maraataa akkasiis hin taane malee yoo fudhattee ilaalte warra kitaaba warra Habashootaa keessa barreeffamaa Sibaat Gabra Egzaabeer jedhamu tokko carraa argatte yoo dubbisteetta ta'e dubbisuun taasise baallee tokko ittiin argee kana natti hin fakkaatu nama barreesse natti hin fakkaatu jedhe. Sababiin isaa hin fakkaatu aadaa biyya sana keessatti impaayera sanaa keessatti iyyuu kanuma warra Habashootaa keessatti hin beekamu akkaataan itti barreessu. Kanaaf daawwattoota kootiin akkasiin jedha carraati naa kennite tokko wantoota barreessu keessatti safuu sammuu keessan keessa jiru miidheera cabseera yoo ta'e mee gangashaati ilaalaa yoo dhuguma keessa darbeera ani ta'e yoon keessa ba'eera ta'e ammoo sun akkaataan itti afaan keenya guddisu akkaataatti akka duriitti carraa argadhee kitaaba maxxansee baadhee feestaaliin guuree sin gidduu fiiguu hin dandeenyee fi carraa teknooloojii kanatti argamee waan danda'utti wanta hin danda'utti yoon dubbadhe yoon qeeqee bareessuma hundi isaa dhugaadha jechuun beekumu immoo jettan isin keessaa secaati ilaalaa waan ta'u ilaalaa waan barreessu duukaa bu'aati ilaalaa waan soba ta'e soba dhaadhaati gataa habadu waan dhugaa ta'e immoo keessaa fudhaa waan ganaa sichitti eegda yerootti eegdan immoo fudhadhaa garuu immoo waa tokko naa beekaa waggaa 2 darbe keessaa yeroo waca bilisummaa waca mirqaansaa sana keessaan barreesse keessaa maaltu lafa bu'e mee ilaalaa waggaa 2 irra teessanii hundumtu warri amma qeeqaman jiran aktivistoonni iddoo sanatti hin jiranii. Waanis akka nama awwadansii kee tokkotti akkasitti ilaalla akka ifa ta'uuf hin kaase dubbii yoo dhoosan malee hin fayyu waan ta'eef unumaayyuu akka miidiyaatti rakkoon keenya investigative journalismii hin qabnu. Fakkeenyaaf biyya alaa tu biyya keessa jiraanne abbaa dhimmaa tokko waamtee maaf akkas jettattee gaafatta. Nu warri biyya alaa jirru kun xiqqoo rakkoodha. Nama fiddee gaaffii ciccimaa yoo gaafatte sirraa baqata waan ta'eef namoonni baay'ee isin ribilaaliidha namaan jedhu jechuudha. Kanaaf wanta ifa ta'an akka ka'uttiin akka qulqullaa'uuf hin kaase beekan marii keenya ni goolabanna. Daawwattoota keenya guddina ogbarruu keessatti barreessaaf gulaalaa kitaabaa beekan gulummaa wajjin taasisaa turre kanumaan goolabanna. Garuu dhumarratti marii keenya kana keessatti kan hin tuqamne daawwattoonni koo hubachuu qabu jettee kan yaaddu yaada goolabaa akka kennituun carraasii kenna beekan. Ulfaan baay'ee fayyaa ta'e. Yaadi goolabaa ani kennu tokkoffaa uummanni keenya warri jaarmiyaalee siyaasaa keessa jirtan ariifattanii namoota hin diinomsiina. Biyya alaa kana keessatti wanta argame keessaa
waggaa yeroo raajii guddataa qophii kaayyoo jedhe waggaa isaan beeku yeroo sana diinqa Oromoo jedheen jalqabee ture tokko hayyootan walitti qabuu jalqabe. Na yaadadha ajandaa koorraa hamma dooktaroota warra PhD holdanoota qofa hamma 50 wayita walitti qabe. Dubbisuu jalqabee ka'eetan tokko tokkoon waan na mudate maali? Maaloo as ba'aa miidiyaatti dubbadhaa dhaloota biyyaa barsiisaa dhalootan dhiisee dhufe kana beekumsa ala jiru kana achi dabarsinaa gaafan jedhuuni madaa isaan natti matan keessaa tokko isinitti hima. Namootatu nama salphisa ijoolleetu nama salphisti jedhan. Kanaaf as baanee salphachuu qaana'uu hin barbaanne. Namni kabajaa isaa ulfina isaa eeggata namni salphishiidha uumaanu. Kanaaf ani immoo akka carraa ta'ee na arrabsitanis sareen tanis harreen na fakkeessitanis nan dide sababiin isaan irraan baradhe isaan akka isaanii yookiin akka warra kabaja ofii eeggachuu jedhee waa dubbachuu waa gochuu dadhabe kana dhiisuu jedhee oggolatti dacha'uu hin wallaalle gadi jedhee dhimma barnoota koo xiyyeeffadhe yookiin dhimma anaan dhuunfaatti na fayyadu gochuudhaaf biyya bilisaati kanan keessa jiru inni wallaalle. Garuu siin isaaniin warra achi jira warra kan qoosan yaadachuudhaaf gochi ani godhu halkanii guyyaa dhimma isaanii baadhee fuulduratti as baasudha. Kana gochaa jiru. Qubni natti tolee miti kanan gubachaa oolu guyyaa guutuu kan hin barreessu. Kanaaf hin duulinaa dhiisaa fudhadhaa wanta fudhattan keessaa fudhadhaa wanta dhiistan keessaa dhiisaa. Darbitanii ariifattanii diinatti nama hin kenninaa nama hin diinomsiinaa gosa hin jijjiirinaa. Maqaan jijjiiranaa baatii biraa fuudhanii irra hin tuulinaa ammoo bishaadhaa. Kan hin argaa jiru amma jaarmiyoota siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo warra deeggaranis haa ta'u, adda bilisummaa Oromoo warra deeggaranis haa ta'u, warra bilxiginnaa deeggaranis haa ta'u, wanti baay'een hundi keenya wallaalota garuu wallaalummaan arga. Wantoota utuu kanatu nu rakkisaa jira wallaalummaa damnee sana utuu bitaa mirga ilaaleen namoota bakkee fiixeetti achi baasu. Kanaaf hin taasisiina kan koollee homaayyuu miti namoota naanii deebi'aniif. Walumaa galatti immoo warri ogbarruutti jirtan jabaadhaa. Ogbarruun sochoostuu waa hundaatiin siyaasa keenya kan sochoosu biyya keenya kan jijjiiru sammuu dhala namaa kan jijjiiru sammuu irratti hojjedhaa har'a jijjiirama isaa arguu dhiisuu dandeessu. Sammuu hojjechuun waan cimaadha. Mana ijaaruutu salphaadha. Injiinerootaaf inni salphaadha. Isa sibiila bitanii maal godhanii toora gashuu ta'a saayinsiisa baratanii. Sammuu dhala namaa kanaa leenjisuun arrabsamuu, wareegamuu, ajjeefamuu illee gaafachuu danda'a. Kanaaf namoota ogbarruu mootummaan baroota keessatti mataa kan inni gadi cabsu. Warra tole jedhame immoo kan inni bitee garboomsee afaan qabachiisu. Akkuma artistoota baay'ee amma biyya keessa argaa jirtan kana lafatti kennee konkolaataa kana caccabduu kana jala bubuusee afaan kee qabadhu jedhe kana akka kana godha humna ogbarruu sana keessaa bahu waan beekuuf mootummaan kana godhaati. Biddeen ajooftu kana jettanii lammii keessanii dubbachuu hin dhaabinaa. Warri miidiyaa haqa dubbadhaa. Namoota jajjaboo namoota wal falma walitti fidaa. Nama hin sodaatina. Gaaffii cimaa gaafadhaa gaaffii salphaa hin gaafatinaa. Kanaaf nama hin sodaatina warri miidiyaas isiniin hin jedhaa. Haa ta'u galatoomii anis gaaffii ciccimaa si gaafadheera boormoon dhufu akkan jenne. Egaan daawwattoota keenyaa beekan waan gaarii kaaste anis dhaamsa akka qophii keenyaatti qabnu namummaa isaatiin yaada dhuunfaa sammuu dhiyeeffatu kan ta'u fudhatanii kan aadaa duudhaaf guddina afaan Oromoo siyaasaaf aadaa keessatti qooda qabu itti gargaaramaa harrakkoo qabu immoo irra caalaa hojjetanii agarsiisutu gaariidha. Nus amma ogummaa miidiyaa hin qabnu gara miidiyaatti kan dhufne teenyee quba qaburra amma dandeenyu hojjennee kan nu caalu immoo dhufee hambiraa hojjetu kan jedhuun jechuudha. Kanaaf duuchaan deeggaranii duuchaan mormuu dhiisnee haala irratti hundoofnee deemuu qabna kan jedhuufi keessaayyuu bokokurra gabbatanii haala gad fagoon Oromoon ilaalee gara fuulduraatti deemuu qaba kan jedhus dhaamsa qophii keenyaati. Egaa qophiin kaayyoo qophii addaa guyyaa har'aatti televezyiinii wanneen kan isinii dhiyaatuun qophii addaa qopheessine barreessaaf gulaalaa kitaabaa Beekan Gulummaa wajjin qabaataa turre kanumaan goolabanna qophii biraan haga walitti deebinutti qophii addaa kana wajjin kan ture Raajii Guddataa ogeessi teeknikaa istiidiyoo wanneen irraa Nuureessa Baasuu wajjin ture aga torban immoo qophii biraan walitti deebinutti kanumaan goolabannaati qophiilee wanneen hafa waliin turtii gaarii isiniif hawwina.